Akkam jirtu daawwattoota hedduu waliin ta'u amma kan waliin ilaallu barreeffama karvii ta'anii akkamittiin barreessuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkuma amma asirratti argaa jirtan kana barreeffama akkasii kana kanaan dura oofisii 2007 irratti fuuldurumaatti argachuu dandeessu turtanii Word jalatti jechuudha. Amma garuu 2010 kana oofisii 2010 kanarratti xiqqoo iddoo dhokataadha kan inni jiru. Kanaaf iddoon jiru kana isinitti agarsiise akkamittiin hojjechuu akka dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf irra deebinee hojjechuudhaaf welcome to our reading ceremony. Kanaaf kana karvii akka ammaatti karvii isaa hojjechuu yennaa barbaanne dura select gootu. Eegi select gootanii jettanii booda eessa deemnaa? Insert deemnaa jechuudha. Insertii eega deemnee booda immoo maal goonaa? Word art seennaa jechuudha. Word art keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu. As keessaa kan barbaadanii filachuu dandeessu jechuudha. Egaa kana filattanii jettanii booda maal gootu? Asii text effects kan jettu jirtu. Text effects kan jedhu kanarratti gaafa gootanii isarraa immoo eessa dhuftu? Transform kan jedhu jira. Transform gaafa dhuftanii jettanii as keessaa kan barbaadantu jira. Kun gosa barbaadan akkaataa karvii adda addaatti hojjettanii hin dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoon isa jalqabaa kana filee isarratti kilikii yoon godhee kun akka kanatti karvii isiniif godheetu isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti barreeffama akkasitti barreessuu yennaa barbaadanii barreessuu dandeessu jechuudha.